السلام عليكم يا عباده الجبار، فرض علينا ربنا القهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تعلمت ودع إلى الخير. في سورة العمران ذكرها الغفار، ولتكن منكم انظر فعله أمري، أمة يدعون دعوى إلى الخير، تعلمنا أيداهكم فأنذري. الأمر للوجوه ما لم يهد صارفها، فاجتهدوا ليلا ونهاري، فابدأوا بالعقيدة ربات المدبر، وبعد ذلك لتعلموا غيري كيف يصلون لربه الجبار، أركانا وشروطا مبتلعة ذري، لتعلموهم ما أوجب الجبار، كي يصلحوا العبادة ما بقي عمري. لا أعلم منكم اذكر فذكري، الله يسكنكم نبي مجاوري. ربي أنزلنا الفردوس غدا في الجنة، قوتوا في نبقني حقاماناتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أمة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيقاب بليان كينيا خم بهادي هجرتن خم بداقا موجي خنا لا في خيسا بكم هجرتن هندتي نجيني ربي إسن هادك أبو ججا أكما بيكا موغا خرنا بودا خيستي أركمنا خرنا بودا الرئيس خنو هالكن ديدمي لما غما ديدمي سدي تركام فنه تربم بودتي فولا غرتي أچي ديبيني جرا أفير را غرتي تربم بودا خنر غودمي جرا أرتنافين قبدين وفدفه namoota gartee irra jiraniifis jajjabeenya taate kadhagataniifis yaadachiisa taate jechaatiin dhufe inshaallah gaa jajjabaannee gaa keeysaa harkamnu dhiiroo kurni gartee kun maalime kurna kaanirra bar halkan sadarkaa qabusanii keessa jira ergamaan ammas bar halkan san halkan gartee saadhaa jiraachisaa ture bar halkan achi beefi maal jette ayyoo Aishaan hadiisa muslim gabaasa keeysatti إذا دخل العشر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئذر. نبي نوغا خرني بودا دفه هل كان سعد أجراكي سايا هل كان نمنك آتراه خبودا خنا يجو دما حديث نخنو فيه خرني قرتي بودا خط آتراواني مالي عبادة دان قراتي قرآنات ذكري باي سودان خنا قرتي خا gartee qaaxiraawwan akkasuma warra fiitis itti haasaaya khayri lubbuu fi bichaa bee osoo hin tahin walumaan jannata barbaanna waliin itti qabsaawaa ture nabiin alayhi salaatu wassalaam. eegas booda gartee maal jette wajadda washadda almi'idhan ifi jabaate warra isaatillee jabeeyse marxifate jechuun maal jechuun ibaadaaf achi bahaa jechuun kanaaf jajjabaannee haa irraa arkamnu gaa waan nabiin gartee godhaa ture nabiin akkaan khayrii keessatti arjaadhaa jaa hadiisni ibnu abbaas gabaase riwaayaa muslim maal jaa نبينا عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع عباسين أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أكن جمع عباسين رضي الله عنه وارضاه ergaan rabbii arjaa namaatiiji takkaa ergamaan wahuma gartee ifii qabu namni isa gaafatee hin qabu takkaan jenneya yookaawuu hin kannuus hin jenne numa kannaaf malee nuti hogga akka magaalaa achi seene rabbii jecha naa kan kanuun jiru nama meeqa ka rabbi siyaa kan numaan bira kun mee haa eblaallu haala ergamaa kana keessatti gaafa sawwallee namni kan kadhatu hin heddommaanne fakkaate amma fitinuma naa kanni sadaqaa amma uggaa gartee achi seente kana bira kuttu kaantu sigaafata kana bira kuttu kaantu sigaafata hatta amma sharafattee gaa rabbii waliin geessu takkatti tattaafachuudha qabdaa jechuu walidhaamu barbaanneeti bakka tana agartee kaasirreeyfannu arjaa namaatii eega jee booda arjummaan saadhaa ka jabaatu yeroo jibriil qunnamu ka ergaa rabbii jibriil wajjiin quraan darsii godhu baatii ramadaanaa keessa halkuu nabiin arjaadhaaya فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة والله نبي ربي تو أرجادا جرجرة والله نبي ربي تو أرجم ما سا خيست خيري خيست ددفا كلين سا اتفامي قد فم الراج ابن عباس النوفمي خنا خيست نبي أرجادا قرآن درسي قدو خيست خير مهند خيست نبي ددفا جتشودا نوفمي خناف قرتي خيري نبي نكتي في سامته أكا سامنو أججتنا هاسا منو ولين جنة
namni qurni gartee duraa keessatti talisummaan isa dhufte qurna gartee hafe kana keessatti torban hafe kana keessatti akkaan jajjabaanne irraa gartee haa mul'annu hujii bareedduudhaan qurna gartee kana haasimannu akka nama qurna kana booda duutti haa dalagannu waliin jenna nabiin waa kennachuu keessatti isaatti amma gartee waan manaa qabu hunda fixuutti qurna kana keessa baatii tana keessa akkaan gartee kennachaa ture achii booda horaa maal ja'an kanaaf gartee nutis beeynee rabbi biraa nu dhufti beeynee kennachuudhaan sadaqachuudhaan kaa'ee akkasuma gartee qaraatii quraanaatiin dhikrii baay'isuudhaan akkasuma gartee ammaas waan hafe qurna gartee kana keessa i'tikaafa taa'u hadiisa gartee bareedaa keessatti ayyoo ishaan gabaastee maal jaa hadiisni kunis hadiisa gartee sayya muslimi ergaan rabbii kaana ya'takifu fil ashri al-awaakhiri hattaa tawaffaahu Allahu thumma i'takafa azwaajuhu min ba'di hadiisa kana keessatti kana jaa nabiin rabbii qurna booda takkaa i'tikaafa taa'uun dhiifne hamma du'uttiya eegas booda warri saadhaa yoo qa'u gartee haadhan muumintoota hedduun kun taa'aa turan i'tikaafni hin nussakamne kanaaf gartee jajjabaannee qurna kan ammaas i'tikaafa naasimannu wanni ramadaan naasimatan waashani sanirraa salaata fardii qasunnarra jajjabaachuu eegas booda gartee qaraatii quraanaatii fi sadaqaa jajjabaachuu sadii i'tikaafaan akkasuma gartee ammaas umraa gartee godhuudhaan kanaan gartee baatii tana simatanii jajjabaannee baatii tana gartee bareechinaa irraa argamnu ammas wanni itti wala feerru halkan sadarkaa qabu sanii eega i'tikaafa waliif himne booda i'tikaafninis yeroo fajrii irraa seenanii fajrii eega seentee galgala gartee ciidaa guyyaa ciida ta'uun mirkanaa'e irraa bahuu gartee ni dandeeysa kanaaf gartee qurna gartee kana keessa warreen gartee rabbiin haala mijjeeyseef akka carraan kun sin dabarre mee i'tikaafaan simadhu eegas booda halkan laylatul qadrii kana hoo mee eeysa keessa barbaaddanna jennee halaallu nabii gartee nuuf hime qurna boodaa keessaa'uu ammaas torban boodaa keessaa'uu guyyaa qariidha guyyaa 23 guyyaa 25 guyyaa 27 guyyaa 29 guyyaa kana keessaa tokkuma ta'a gaafa nabiin jiru san 23 ta'uun argamee jira hadiisni kun hadiisa bareedaadha hadiisa gartee riwaayaa bukaariidha maal jaan gartee himee gartee sahaabaan gartee abdallaa gartee ibnu unaysiitiin seya nama gartee beekamaadha sahaabaan gartee kun himee maal jedhe ergaan rabbii halkan sadarkaa qabu san manaamaan arkee eeganaa nin irraanfadhe jedhee nu himee jedhe garuu ammoo bariisaa halkan sanii kaniin horofarra sujuudu kaniin bishaanirra sujuuduun ifa arkee jedhee nu himee halkan san qaroommannee barbaanne yeroo gartee halkan 27 ta'e halkan 23 ta'e famuxirnaa leylata 23 halkan 23 rabbi nu roobe jedhe ganama ergamaan waan masjidni isaanii masjida daasaa ta'e masjida dhimmisu waan ta'eef yeroo salaata subii salaatu horofaa fi bishaanirra sujuudee jedhe waggaa nutti as garagale kunoo funyaan isaatii fi adda isaarra horofaa fi bishaaniin arkee jedhe akkasittiin beekee gaafa san 23 ture eegana ammoo halkan gartee 27 halkan akka kana gartee nabiin itti nu afeere sahabaan tokko halkan 27 ta'uudhaan arkee jedhe dhufee nabiitti himee jedhe Abdallaa ibn Umar yeroo gartee himee gurbaa kanaaf nabiin maal deebisee jedhe Abdallaahin torban boodaa keessaa guyyaa qarii ta'uu isinii gaxxamee jira madaamni keessanii jajjabaadhaa jedheeti torban boodaatu guyyaa qarii ammas ittiin wagartee afeeree jedhe kanaaf jajjabaannee guyyoolee kanarra haa argamnu nabiin ammaas alayhi salaatu wassalaam hadiisa Aishaan gabaasite riwaayaa Bukaarii keessatti taharruu laylatal qadrii fil witri min al-ashr al-awaakhir halkan laylatul qadrii halkan sadarkaa qabu san qaroommadhaa guyyaa qarii keessatti qurna gartee boodaa guyyaa qarii keessa qaroommadhaadhaa jee nabiin ajajumaa itti dabarsee akka itti nu afeeree jira kanaaf meegaa jajjabaannee baatii tanarraa qooda gartee eega fudhannee qurna kanarraayis eega qooda fudhannee torban kanarraayis qooda fudhachuuf yaana jajjabaannee gama keeritti akka nama maraatetti akka nama achi booda jiraachuu yaanetti haa carraaqqannuu jechuu walitti dhaamuu barbaannee obboleeyyan keenya dheeratteefis gaawaa gartee bakka biraan dabartu xiqqaatteefis waa bakka nan qattu insha Allah waan itti wal yaamuu feene gaatuu numa beeyta du'aa illee naaf godhi anis siifiin godha dhaamsa kana irraa waliif guddifannee hanga kabiraatti yoo rabbiin fedhe ammas walitti deebinu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
وبركاته. أسيتي طمرنا يا أمتا طمر اللي وانبرباني سقنتا وهجتشو يوبرد سبرقمتا جل ولي فخدنو جنتا ركوهن دافو خدد فرماتا